بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كبجمتو تهواس إسلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخلاق في الإسلام. ناموس غاري. ناموسني غارين إسلام ما كيستي أكام برباچي سالا. namni islaama tahe kamiyyuu maatii ofii wajjiin naamusa akkamii horatuu qaba? Hiriyoota ofii wajjiin naamusa akkamii horatuu qaba? Hawaasa bal'aa wajjiin naamusa akkamii horatuu qaba? Akka islaamatitti islaama bakka bu'ee naamusa akkamii akka agarsiisuu qabu kan jedhu of keessaa qaba sagantaan kuni. Qindeessan sagantaa kana obbo Khaalid Haji Sultii. Torbetti al tokko kan isiniif dhiyaatu ta'a. Ulamaa'ota islaamaa kan garaagaraa hirmaachisuudhaan sagantaan kuni yeroo gabaabaa keessatti kan isin bira gahu tahaa, isinis hordoftanii akka irraa fayyadamtan asumaan isin yaadachiifna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.